Geemii walii erganne kuranii zeeroo mo'adhe. Naappi la inni kabajaan biyyaanitti dhaladhetti ana kan bulchaan gandaatu nan beekne jechuudha. Minxaafiin diimaan afamee fi simatame laal. Nama biyya biraatirraa biyyi tiyya simatte geemii kuranii duwwaa wal jala moo'e kuranii duwwaa. Kana jechuun maal jechuun carraadha namni kamuu wal qixa sigalee namni carraa wal caala malee namummaa wal hin caalu. Sigalee hunduu kan ija bishaaniiti kan garaan udhaaniiti. Fooloo dhageettii namni sun yeddil guddaa inoo yoo arrasiin tasakkaane borusii tasakka ummalaa jechuudha. Kanaaf dhimma namaa dhimma ijoollee ganda keetii dhimma ijoollee ganda biraa akkana cinaa kanatti forgeetitti uduubatti as kaayi uduuba kaayi rakkoo miti. Sigalee waan akkasii gaafa xiqqashoo sababaa dhabdee ajandaa dhabdee dubbadhu si gore as fuutee irra deddeemta. Thank you. Dhaggeeffattee mo'achii jaartiin si qotoqotaa jirti. Sirriitti dhaggeeffataa ture. Ani yaanni already hunda isaayyuu sirriitti hubadheera. Sirriittis dhaggeeffadheera. Inshaallah. Amma hojiitti nan eega waan na barsiise waan yaadatti naaf godhe hunda isaayyuu. Kanaaf akkasiin jedha ulfaadhu galatoomii kabajamii yeroo biraallee bal'inaan hin dubbanna. Anna akkasii. Isii waa'ee gandaa sanniin immootu qabatteetuma gaafa tokko si dabbaree ajandaa dhabde minaamin ga fudhattee irra deddeemta ijoollee akkasitti akkas godhani gaafa ajandaa argatte. Laaslaas goota. Laaslaasii hin beeka warri Itoophiyaa kun gama dhugaa aartan malee laaslaas taaragaallee miira keessa galfattee daddammaysuuf taatisu. Akkana nagoota ijoolleen ganda kiyyaa minaa gaafa nagayaa hima dhiiftaa gaafa si dabbaree haasaa si barbaachise fuutee laaslaas gootee ganama immoo dhiifama gaafattee bira. Maaltu immoo jira beektaa dooktora akkan akkasin goone. An wanta kan waan dura taa'aa jiru raayye malee alhamdulillah amma kwani guutummaan guutuutti harka dhibba keessaa hargii 75 jabaadhu koomintiin isaa tokko anaaf gatii qaba jechuudha. Jabaadhu wanni irraa taanaan isaasitti jabaadhu hidhee achitti baduu qabdi gurbaan kun jedhu miti. Isa akkasii miti jabaadhu tokko anaaf gatii qabdi. Titu, how are you? Follow back me. Love you. 75 indoom ol hin butayyuu sanaa achi jechuudha baay'ee jechuudha. Baay'ee namaaf ulfina naaf qabu kabajanaaf qabu haa jiraatan waa galatoomanu an waan xiqqoo kaleessa socho'ee argisiisnaan kan akkas wallahi kabaja guddaa natti argisiisanii kana caalaa moo akkaan hojjedhu. Akkaan godina tokko bira darbee godina biraatti illee sochoofanillee haalli naa mijachuu baatus inshaallah nama mijeessaa kanaa achi jechuudha. Akkan anaan akka jarri boonanu godhee argisiisu hawwii guddaan qaba. Hawwii koo kanas hojiitti nan jijjiiran jedha. Kanarraa kana fi isa immoo didee utuu waan gaarii ilaalu immoo hamaa yaadu rabba kaffaluuf rakkoon qabu kun hundinuu maaliif amboota agasitti hin kennu jechuudha maafanishi. Ashi bakka asitti haa tolu guyyaa gaarii oli guyyaan kee haa bareedu.